Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadheen dhufee jira jechuudha. Akkasumas immoo guyyaa har'aa karaa baankiitiin illee qabadheen dhufee jira jechuudha. Baankota keessa immoo guyyaa har'aa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo biyyoota 7 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti gabaabumatti karaa itoo blackmarketiin biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe biyyoota 7 jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan nooraan manni kun mana keessanii chaalana kana subscribe share like gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan share like gochuun viidiyoo kana hanganumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Maaliif viidiyoon kiyyaa yoo akkan baay'atee daqiiqaa 10 jechaadha. Sarraan kan hafe daqiiqaa 7 yookaan 8 jechaadha. Kanaafuu yeroo baay'ee namatti fudhatu jechuudha fanii jechuudha. Kan biraa immoo jechuudha sammuuna kana xiqqoo haalli naannoo jenne waan ta'eef yoo jedheen beekuu jechaadha. Duraan guyyaa guyyaadhaan kan jedhu waada seeneen jira garuu xiqqoo haalli naannoo jechuu diyeetaadhaan jechuudha. Har'aan guyyaa lama natti fakkaata. Kaleechaaf dheengaddaa hin hojjennee jechaadha. Gabaabumatti guyyaa har'aa immoo karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan dabalee jira jechuudha. Kanneen gaddaariin hojjedharra kanarraa baay'ee dabalee jira yookaan qaalee jira jechuudha. Karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan dhugaa baay'ee dabalee jechuudha. Guyyaa har'aa kaleecharree ilaalle akkuma jedhee waan hin hojjennee fi guyyaa har'aa immoo kanneen gaddaara baay'ee dabalee jira jechuudha. Dhugaa baay'ee ol ka'ee jira jechuudha. Sammuuna kana karaa itoo blackmarketiin biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Biyyi hin dabalin jiru biyyoonni hundumtuu baay'ee dabalanii jiru jechuudha. Guyyaa har'aa salphumatti jechuudha. Akkuma beekamu immoo kanaan qabadhee dhufee kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomarri haala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Bahareen dinaara, Chaayinaa yowaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Koroonaa, Turkii liree fi kan kana fakkaatanii jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin illee biyyootuma kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Kuweet dinaara fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti akkuma jedhe karaa itoo blackmarketiin dabalee jira jechuudha. Amma akkuma beekamu Ameerikaa doolaarirraa hin kaa'an marree Ameerikaa doolaarirraa hin kaa'aa jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 62 fi saantiba 24 dhugaa baay'ee dabalee jira jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin akkuma jedhe baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 33 fi saantiba 35 kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 18 fi saantiba 55 akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 85 fi saantiba 36 kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 6 fi saantiba 45 kan itti aanu Hoomarri haalli tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 22 fi saantiba 30 kan itti aanu Duubaa dirhaamni tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 18 dhugaa birriin Duubaay birrii 44 galee jira jechuudha. Guyyaa har'aa baay'ee dabalee jira jechuudha. Akkasuma immoo Duubaa dirhaamni tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 36 fi saantiba 30 kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 23 kan itti aanu Kuweet dinaarri tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 31 fi saantiba 31 dhugaa birriin Kuweet illee baay'ee dabalee jira jechuudha. Akkasuma immoo birriin Kuweet dinaarri tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin
birrii 400 fi birrii 28 fi saantiba 30. Kan itti aanu baareenii. Baareen diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 30 fi saantiba 85. Kan itti aanu chaayinaadha. Chaayinaa yoowwaaniin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 64. Kan itti aanu joordaanii. Joordaan diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 28 fi saantiba 92. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 18 fi saantiba 05. Akkasuma paawundi sterlingiin tokko guyyaa har'aa karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 75 fi saantiba 57. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 90 fi saantiba 39. Akkasuma immoo yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 55 fi saantiba 00dha jechuun salphumatti yuuroon tokko guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 55 sharafamaa oolee yookaan jijjiiramaa oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Swiss Baankiidha. Swiss Baankiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 3 fi saantiba 74. Koroonaan tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 99. Kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 00 jechuudha. Salphumatti birrii 4 jechuudha Turkii liireen tokko guyyaa har'aa. Kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 31. Yemen haalli tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 67. Paakistaan ruupiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 57. Kan itti aanu Israa'el shekeliin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantiba 34. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 87 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kun salphumatti karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 akkasuma immoo karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo biyyoonni 7 guyyaa har'aa qabadhe dhufe kana fakkaata jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo kan biraa immoo kana guyyaa hundaa'uu nan dubbadha jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan fakkeenyaaf birrii biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaa'ii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Libneenirree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin biyya sanii immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneenii baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha. Baay'ee xiqqoodha birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Salphumatti birrii Beerutii birrii Itoophiyaatu caalaa jechuudha. Fakkeenyaaf birriin Paakistaan 0 saantiba 57 jechuudha guyyaa har'aa. Akkasuma jechuudha birriin Beerut yookaan Libneenirree paawundiin biyya sanii baay'ee sirra xiqqoo ta'e isinillee warroonni mana madaa'ii jirtanii doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti birriin biyya sanii xiqqoo waan taateef doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaaronni immoo baay'ee jira jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf doolaarii 3 maqaa dha'ee jira jechuudha. Fakkeenya Ameerikaa doolaarii jedhee, Kanaadaa doolaarii jedhee, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee jira jechuudha. Kana keessa immoo salphumatti warroonni Joordaanii Beerut jirtan kan fudhattanii Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Ameerikaa doolaarii fudhattu malee birrii biyya sanii miti jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 62 fi saantiba 24 irra eeggatu yookaan hasaabatu malee birrii biyya sanii miti jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo yoo ergattan jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa birrii 100 fi
birrii 33 fi saantiba 35 ta'a jechuudha. Kanaan herreeggattu yookaan hasaabbattu malee akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii diinaara biyya sanii miti jechuudha doolaariidha jechuudha. Akkasumas beerutti yookaan libneen irree birrii biyya sanii paawundii osoo hin taane doolaariidha jechuudha. Akkuma jedhe immoo duroota kecha doolaarii Ameerikaa jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon korraa kana fakkaata. Viidiyoo birootti nan galuutti deemnutti gaata.